يقوم لها Paano mo sumali yung malang kabarin? Ashama kan tordoftoota kiyya bakkeerti nageenya snaaka wiichaas viidiyoo biraatti walitti deemee jira. Viidiyoo kanatti akka bohaartan akka gammaddaa abdii guddaa sirraa qaba. Namoonni chaanalii kanaaf haaraa tattaafataa jiraatan subscribe gochuun dagatii notification tuqaatti jechuu barbaada. Yaada yoo qabaattan koomentii barreessa. Gara viidiyoo keenyaatti seenin dura abbaa nama baay'ee jaallannu nama baay'ee kabajnu abbaa amantii abbaa qabsoo Oromoof oolmaa guddaa oolan abbaa isaaniitu boqotee jira. Raayyaa abbaa Maccaa abbaan isaanii boqotaniitu jiru kaleessa magaalaa Aggaarotti. Sirni awwaal isaanii har'a geggeeffama rabbii jannataan isaan qanasiisuun jedha. Raayyaa abbaa Maccaaf maatii isaanii hundumaa jajjabeessu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Jamaa. Waan dua gugaa kuma laafu dhafurin kun ergatti dubartoota yookiin ijoollee dubaraa abbaa mana isaaniitiin ajjeefaman suura kana asirratti argitan kun shanan isaanii abbaa manaatiin ajjeefamanii bara kana reekoordii guddaa ta'aa jira. Waan baay'ee nama dhibu waan baay'ee nama gaddisiisudha. Saniif rabbi rahmata buusu yookiin nagaa buusu biyya keenyatti namoota ol fuudhan gidduutti gaa'ela gidduutti maatii gidduutti nagaa buusu lola haballeessu nagaa na bu'uun jedha. Gara viidiyoo keenyaatti dabarra. Abbaa seeraa maraateedha. መስክርብኝ ያላየሁትን በመሰከር ያልሰማሁትን በመሰከር በልጆቼ መስከር ያላየሁትን በመሰከር ያልሰማሁትን በመሰከር ይህ መጽሐፍ ቅዱስ የቁርአን በአይኔ በጆሮዬ በአንደበቴ ይመስክርብኝ ያላየሁትን በመሰከር ያልሰማሁትን በመሰከር እቼ መሰከርኳት ቃል ለመጨረሻ ጊዜ በእኔና በፈጣሪ ፊት ምስክር ሆና ትቅረብብን። ሁለታችሁ ትቆዩ። አንደኛ ምስክር ቃሉትን ይስጡኝ። ተከሳሽ ወንጀል ሲፈጽሙ የለበሳቸው ልብሶች ያደረጋቸውን ጫማ ወንጀል የፈጸሙበት ሰዓት ወንጀል የፈጸሙበት አካባቢ መለያስ ምን ይባላል? የት ነበር ካንተ በዛ ሰዓት? ከየት ትመጣ ነበረ? እንዴት ለመስከር መጣ? ከዚህም በፊት መስከር ታውቃለህ? ወደ ህግ ቀርባቸውን ጫማ Gabaa nama gadisa abbaa seeraa ture gaatu maraatiin dura amma maraatiidha kan karaa dura taa'u jiruun biyya lafaa gaa akkasuma አንሳትና ከፍ አርጋት ከፍ አታውሪሽ ከፍ አርጋት ከፍ ያዝ አርጋት ያዝ ታርጋትና ውርውር አርጋ አንተ ትወጣለሽ አየር ላይ ነው ሹት አርጋታለሁ ካቀፍ ማቹራ ኦርፉን ይትገዲስ ጀላዲያን ሞቅሌን ሰረቲን ካሳ ኢሰቦዶ Maalo na bilbilti. Inni mukuu baala qaba inni mos malee maalan qabare. Ajal mukuu baala qaba inni mos malee maalan qabare. Ajalala. Dargaggeessi bilbilaan keessi bu'aa jaarsi garuu dulluma keessa qaamaan itti bu'a. Kaaba. Tutulaalee wal. Tutulaalee. Haa. Kalasis. يقوم لها Niki. يقوم لها Niki. Kajina. Uga baay'ee nama nemu dargaggeessa keessi taa'ee bilbilaan hirkatee girgiddaa hirkatee jaarsi garuu dulluma keessa kai kilaasii gallacha kai hojiitti seen garuu seen maanne siifinoo indandeessa maal jaarsaa jechaa jirti. Ore talafuudha gootiya fuudha goota. Kafoon hundaa'uudhaan hajarii baatootaan filamuudhaa bofuudhaa gootaan. Lacaragaaru markabiinkaa lacaragaaru wajgabiinkaa atan keenee taatu kasee haaba fayya gootaan. Yasirinuu yaa kaakuu uraagii unkoyaatana matta. Uraagii unkoyaatana yasirinuu. Orreeffaa garuu naagadaan jaarsichi isa jalqaba mudurii ammaati garuu deebi'ee wanta jecha wanta sirbaa jiru namaaf hin galu. Furaat jaalalleen ta'in. Lemen. ስለዚህ ስለዚህ አትልፋ ቪዲዮ መስሊም ጎቻዝሩ ያዳን ቀልቤፈዶ ኪን ነሞተ ብረ ደርባፊ ጉርባስ በስታላ ባቱ ከነ ቆፈ ዳወዳ ማ ተቆሞ ጉርባስ ዱባስ ዳወዳስ ዋይን ሀቱ በላቡ ሰራቱን በላቡ ሲቲ ባየ ሞ ቶፍታይት ሃና ጉያን ቶፍታይ ጅረኒ ከይሳን ሃና ይገሳ ጅረኒ ቶፍታና ከሲ ሞጀል ቀቤተ ጅራ በሄዱ በበለተ ጅራ ዋና ከሲ ኩኒ ኢላላስ astlaala harka mucaasa kana laala inni tokko duwwaan gara
Asi inni kun maal godha sobeen gufata. Sobee gufateetu akka waan gufateetti miila isaa dhidhiita maamnu rukuttaadha yookiin maaf na gufachiiseetu miila isaa dhidhiita. Sana booda miirri hundumtuu gara inni dhidhiitu inni nu isa sana dhidhiitaara waan ta'eef gara isaa dhidhiitaa jiruuni itti goree gara isaa dhidhiitaa jirutti hatamu. Bukkeedhaan immoo gurbaan immoo kiisii dhidhiitaa waan nama dhiula hundi isaanii wajjin jiru warri kun. Inni kunis wajjin jiru jechuudha. La. Inni kun sobee dhaabatee gufachiisaa inni kun immoo sobee gufataa fi inni bukkee kun hin dhidhiitaa laata. Sakee booda maaf na gufachiisa dhidhiita jechuudha. Agarsiisti inni kun keessaa. تعالي مول تعالي مول أنا ما خلاص أنا ما والله وشا كان قاعد توفتان هاتو توفتا جابات كان سافر يدبني هاتو جل كبني جرو كان أبو في جنو تاجسا Asinis ini tokko karaa duubaa soksiisaan tokko immoo karaa siifuudha jechuudha. Jooyaa ashaatti keessan deebi'e waa sadiin jaalladhu. Aadaan kee eenyummaa keeti jaalladhu. Afaanni kee mallattoo keeti jaalladhu. Sabni kee dhiiga keeti jaalladhu. Guyyaa gaarii. Jooyaa jeranaaltichi keessan deebi'e jaarsa waggaa 70tu dhukkubsate. Fincaa'uu dadhaban. Maatiin baay'ee rifatanii jaarsa fuudhanii hospitaala geessanii hospitaala ciibsan. Hospitaala keessatti tajaajilli godhamaa fi ture jaarsi fincaa'uu jalqabanii turtii guyyaa 3 booda dooktorri itti dhufee abbabbaa fayyitaniitu kana booddee gara mana keessanitti galuu dandeessu. Gaafa galtan immoo waraqaa kana hinya receptionitti isee kana kaffalaatii deemaa jedhee waraqaatti kenne. Jaarsi waraqaa dooktora harkaa fuudhee erga dubbisee booddee imimmaan buusee bo'otti hiqqadee bo'e. Innaan dooktorri rifate yaa abbabaa horichi yoo isinitti guddate isinirraan xiqqeessa maaloon booyinaa jedheen lakki yaa ilma koo horichatu baay'ateef xiqqaatee midhaan kan hin bo'aa jiru jedhe jaarsi. Isin guyyaa 3 na finceessistanii waraqaa kana natti laattanii umurii koo waggaa 70 kan na finceessise waaqayyoon guyyaa tokko waraqaa natti kennee hin beeku. Jaalala waaqayyoo oolmaa waaqayyoo arjummaa waaqayyoon yaadadhee bo'aa yaa ilma koo jedhe jaarsi dooktoraan. Meeqan keessantu oolmaa waaqayyoo arjummaa waaqayyoo jaalala waaqayyoo yaadata. Guyyaa gaarii. Hordoftoota kiyyaa viidiyoon siif qaade kana fakkaataa akkatti bohaartan akkatti gammaddan abdii guddaan sirraa. Namoonni hagamas subscribe godhaa daawwachaa jirtan subscribe godhaa jechuun barbaada yaada qabaattan koomentii barreessaa yeroo biraa viidiyoo biraatiin gurgurtaa deemnutti